Hi family, jirtu balayan kiyya. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya kan har'aa kan an qabadhee dhufee waa'ee Maammaduu fi Faaxee miidiyaa irra viidiyoo an irraa dubbadhu waa'ee jara lamaa wal jaalateeti jechuudha. Keessumaayyuu nama dura bultii awwalaa hiikee gara bultii lammataatitti tarkaanfatudha jechuudha. Kana horaa akka fide nutiin biyya namaa kana keessa sababa rakkina biyya namaa kana keessa teennutudha. Tokko biyya namaa ture bultiin isaa diigama, tokkommoo waliigaltee dhabee bultiin isaa diigama. Nuti rakkina biyya namaa nu teessisaa, rakkina biyya namaa nu fidaa, jireenya keenya walii wal jijjiirree bakka guddaa geennaa fi gariin abbaan manaa isaanii irraa fuudhaa, gariin maallaqa jalaa balleessaa. Sababuma kana namni gargar bayaa jechuudha. Sababa kana malee wanni biraa hin jirtu. Namni sababa kana bultii ofii dhabee eegasii gara bultii lammataatti tarkaanfatu jechuudha. Bultii lammataa kana keessatti namni miidiyaa irraa wal barataa waan waliin beeku biyya osoo ta'ee biyya beekanii, zarii beekanii, gosa beekanii, warra beekanii dhaqanii intala san laallatanii kadhatanii fuudhanii ka'ammaa biyyi dubartii irraa fuudhuu barbaadan, jaalachuu barbaadan miidiyaadha. Keessumaa shamarran biyya Arabaati jechuudha. Kanaaf gara namni bultii miidiyaa irraa jaallataa, miidiyaa irraa fuudhee nama egaa waan isaa osoo hin beekin fuudhuuf bultiitti deema. Akkasuma dubartiin takka illee dhiirri kun yoo dhagaye nan fuudhu na dhiisaa kan jettu yookaan ni kakattii yookaan immoo ani numaan heerumne jettee nama san amansiistee haamilee isallee cabsuun sirrii miti. Ishiin maaliif bultii ijaaradhaa ilaalte malee bor wanni anarraa dho'isu kun hin dhagamaa jetteetiin hinumaa tasuma hin yaanne jechuudha. Hanga fedhallee osoo ture dhagahamuun isaa hinaafuu. Kanaafuu nama tokko dursanii itti himuudha akka asiin dura bultii ijaaratanii fi akka abbaa manaa qabu, akka ilmoo qabu dursanii itti himuu barbaachisa jechuudha. Dhiira miidiyaa irraa nama jaallatu. Kanaaf har'a osoo yoo san itti himtee har'a yookiin isii jaalatee isii fuudha yookiin immoo osoo awwala namni har'uma wal gaafatee har'uma waliin jaalatu. Har'uma wal gaafatee har'uma gara bultii gaa'ilaatti hin seenu jechuudha. Turtii waggaa tokkootiin booda yookiin turtii waggaa lamaatiin booda yeroo dheeraaf wajjin haasa'anii jaalala keessa turanii wal baratanii eegasii gama jaalalaatii fi gama nikaatiitti tarkaanfatan malee osoo jalqabarraa himtee nama kanallee har'a haamileen isaa hagana hin cabu jechuudha. Kanaaf dursitanii jalqabarraa himuu barbaachisaadha. Maaliif bultiin keessanillee akka namni sun dhaga'u hedduu tokko aaree bultii keessan akka ijaaran isin bultii ijaaratuu fi dho'isitanii namni yoo dhaga'e da'um isin dhiisayyuu fuudhee manatti isin galee bultii isin wajjin ijaaratee waan san dhaga'urra dho'ituma jalqabaa san dhaga'uu isaa. Egaa dhifama hordoftoota kiyyaa jiddumaan qaamni bahee yeroo qaamatiif yeroo azaana jidduu haasawwan hin kanaaf anillee yaada viidiyoo kanarraa dubbachuu barbaade. والحمد هو على كل شيء قدير ذكري جرى كان لماني جدو كان في جدو أذان سنتدو أيضا كان في جدو أولا فيديو جرى كان تقول أجي فني وانت أنا كان حاسوف نتعالج جودا يا دمتاك يا دمي يا دمتاك يا كم تركب من السوشيال ميديا في دمتاك يا دتوكو وأنا بالله تعطي جسنا فيدي جودا ورطة بلتي أولا ربني بقمان التجارة تديمن جودا أنا اللي يادك يكن في بربادة كون جودا أكشي فيديو إساني أجيبني كان تجارة تعيي تيتي داريك أبدي جدي ربنا سقافت تراني مو قافنان هن كابون هنيرمني يرول لالو وان هيرم تنفكاتو وان كنسيتو كنفكاتو أما خنان yeroo obboleessa gaafadhe jedhu Samiraani Maammazeeni nama heerumtee intala durbaa qabduu naan jedhe. Intala durbaa akkamii? Kutaa jaha baratti bari mucaansi kutaa jaha baratti akka akkamii boo? Kutaa jaha akkasii mataan kan koo eega gubbaarraa na jammare haga miilaatti na coben jedhe akka dhadhaa aduu keessa kaa'ame. Jara keenyatti mee bultiin ijaaruu dhamuudhaaf qophaa'ee balaan bu'e. Amma kana deebi'ee Samiraa salaamu alaikum jennaan wa alaikum assalaam ati biyyatti gaa'ela godhatteettaa duriin jedheen. Rabbi qombaan na haa kutu, qurxaa na haa kutu, keessaa na haa fuudhu,
gosta kan gaanne nan gaafatiniiti obboleessa sana midhaan waliin beekaa maqaan rukutu asii dhaqee obboleessa keetti walii gaafadhu jedheen hamma kanaan silkii cufadheen addeebi'e. Yeroo dhattee obboleessatti gaafattee mammadeenii waaqa si gaafateera innaan gaafannaan ilmoo qabdii kutaa jaabaratti taate midhaan keenya tala durbaatiin jedheen jedhe. Achumaan addeebitee bilookii hudduu korona keessa achiin godhe gara silkiin naqe gara miimoon naqe gara miseenjeraan naqe silkiin irraan kaafamu. Achiin addeebi'ee torbee tokko mataa kana gittiin godhee Abdurrahmaan Soneetti illee himadheera yeroo sana. Mataa kiyya hidhee wanti qara'ullee hundisaa quraanillee wanti qara'u guutuun san harkaa bubbu'e. Achiin mataa kiyya hidheen addeebi'ee gaafa torbee tokko naa dawwaltee Maammadseen dhiifama yoon sitti mee na dhiifta jedheeni miira keessa galeen dubbadheeni kakadhee dhiifama guddaa naan jette. Ilaan jedheen warabbal Egaa faamilii sagalee akkuma waliin dhageeffanne kana sagalee dhageeffannee waliin dachaanee jira. Kakachuu isiitii fi hudduu kooturra bulookii na keetti jechuu isaantu na kolfisiise jechuudha. Bultii waa'ee bultiitti akkaan jalqabumarra viidiyoo kan kaase jechuudha. Waa'ee bultii duraa dhabanii bultii lammataa ijaarrachuutu waan kana fidee jechuudha. Kan bultii qabdanii bultii keessa rabbiin abbaa manaa gaarii isiniif haa taasisu. Kan yoo dura jallataa ta'e illee rabbiin isiniif haa qajeelchu. Yoo danda'amte yeroo ammaa kana bultii kaan diiganii kaan ijaaruun ni ulfaataa jechuudha. Sanuma keessatti yoo ijoollee qabaatan ijoollee ofiisanii wajji osoo sabaranii maaliif ijoollee ofiisanii obsanii jechuudha. Gaafa tokko ijoolleen namaa sun guddattee galma guddaa namaa geette. Yaaddoo fi cinqaarra keessa jiran kana fataratti ba'uun hin hafu jechuudha yoo rabbiin jedhe. Kanaaf warri ijoollee qabdan bultii keessan ijaarrattanii kan duraa osoo mana baatanii bultii hawaaraa ijaaruuf yaaddanii rakkoo biraa keessa seenne obsa sabaraa bultii san keessatti yoo baatanillee rabbiin wallaa abbaa manaa gaarii isiniif haa hiru. Abbaa manaa gaarii isin haa hiru. Rabbiin bar abbaa ofii fedhe ni badhaasa jechuudha. Kanaaf garuu waan tokko wanti isin godhuu qabdanii seenaa keessan kakaleessa keessa dabarsitan san abbaa manaa lammataa kana osoo abbaa manaa lammataa jaalala keessa wajjin seentanii waan hedduu wajjin haasoftan kana osoo nama san miira jaalalaa keessan galchine inni illee awwala miidiyaa marraa nama argee nama jaalate malee waan namaan beeku jechuun namni biyya Arabaatitti nama jaalatu oonnaa irraa nama jaalatu takkii lakkoofsa nama biyyatti namarraa fudhatee nama argata. Takkii irra caalan isa miidiyaa kanarraa jechuudha. Kanaaf bultiin miidiyaa irratti xumurama. Osoo namni sun miira keessa jaalalaa keessa galee waa hedduu onnee isaa keessa hin galchine kalumatti yooma inni assalaamu alaikum yaa obboleettii gara nagaa gaafattee gara nagaarraa gara jaalalaatitti eegala. Haasawuma keessa jaalalli dhufa. Osoo inni jaalala keetiin miidhamee hin qabamin dursii kaayoo kan keettiin jechuudha. Nam tokko abboo dhiisii yeroo itti dabarsa, abboo dhiisii dabbirtii itti dabarsa, hojii arabaa kana dabbara itti dabarsa jedhee nama tokko wajjin haasa'ee miira jaalalaa keessa galchee gaafa kaanii gara bultiitti seenaa. Rabbiin nu haa qajeelchu dubartiin takka wallaahi rabbi isin haa qajeelchu. Anumaa walitti tuuchamirii qabee dubartiin nuti rabbiin nu haa qajeelchu. Maaliif yoo jedhee waan boruun dhokanne tokko dhoysitanii jechuudha. Waan boruun dhoysine tokko dhoysitanii maaliif abbaa manaa keessan ka dura qabdan san ka waliitan san ilmoo dura qabdan san ka lammata dhufe kanatti akkuma nama waan hin heeruminii tole chaappistikii fi kuuliin diddibannaan garagaraa of tottolchanii gara nama akka nama nuun heeruminii fakkaatanii dhiira afoo baanii qalbii isaa balleessanii gaafa inni qalbii isaa gammadee kalaas nama kana jaalladhe bultiif ijaaradha jedhee inni itti qophaa'u haga fedhellee yoo ture salphinni namaa sun ba'uun hin hafu jechuudha. Heerumanii jaarsa dhabuun salphinnaa miti jecha kee keessatti heerumanii jaarsa duraa san hiikanii dhiisuun salphinnaa miti. Salphinni maaliin waan boruun dhokanne dhoysuudha. Amma isiin osoo durumarra wayituma inni jaalala hojii eegalu sani yaa obboleessa kiyya ani yoo ka bultiif na barbaaddu taate
kaayuuf kana barbaaddu taate of duraaf haadha manaa akkasii ta'uu yoo barbaadde ani heerumee jira. Abbaa manaa kiyya walii hiikee jira. Ijoollee takkas taatu takka qaba. Lamas taatu lama qaba. Sii ta'a na wajjin jiraatta. Haadha manaa sii ta'uu danda'a jettanii yoo amansiistanii walii taana ani akkana jettanii dhugama jirtu itti himtanii wallahi dhiirri sun yoo isin dhugumaan isin jaalate heerumtaniif isin hin dhiisu jechuudha. Yoo dhugumaan isin jaalate isin fuudha. Yoo isin fuudhuun barbaannellee akkasumatti isin dhiisa ta biraa laallata rakkoon qabu. Garuu jaalala keessa galchitanii miira keessa galchitanii waan sana isin dhoksitanii kakattanii inni garuma biraati yoo dhaga'u akkamii qalbiin isaa caba. Amma rifadhee of wallaalee quraanuma duraan qara'u wallaalee erga obboleessi isii waan kana natti himee yoo obboleessi isii kanallee ani ka isiittu na ajabeeyyu. Akkamitti isa jaalattee isa ofii mistira dhoksitee akkamitti obboleessi isaatitti obboleessi isii lakkoofsa kennite yookiin obboleessi isii lakkoofsa ishima kenneef yookaan immoo tarii biyya tokko ta'uu malaa biyya tokko osoo ta'e inuma beeka. Ani eessaa fudhattee lakkoofsa obboleessi isii mistira isiin dhoksite kana itti hima. Isimatu yoo na lakkoofsa obboleessi isiillee kenneefi isiin lakkoofsa obboleessi isii isaa kennitee mistirri isii waan dhokatu itti fakkaate sanirrattuu immoo hin kakatina. Bultii tiyya ijaaradhaa jettanii kijibaan hin kakatina. Kijibni har'a kakattan kun immoo boru gaafa namni sun dhaga'e osoo waan kana godhuu baadhee osoo duruma waan jiru himee gaabbiin nama keessaa hin hafu jechuudha. Boru gaabburra immoo argattanillee dhabdanillee hireen waan rabbiin namaa qoodee malee hin godhatanii jechuudha. Kijibaan hin kakatina. Duraani namni osoo hin beekne kijibaan ni kakata. Amma garuu diinii rabbi wanni hundi babal'ate barnoonni ni barannaa jechuudha. Waan haraama halaala taate hunda isaatu yoo abbaan barachuu barbaade hundi isaatu wanni bilbila keenyarra jira jechuudha. Kanaaf warroonni bultii ijaarrattanii bultii dura dhabdanii dursa nama isin jaalate san dursa seenaa keessan kan dura dabarsitan itti hima. Kanaaf maaliif namni yoo akkana ilaalu namni tokko umriin xixiqqaadhaa waan heerume itti fakkaata waan gana bultiin ijaarratin itti fakkaata isin jaalata jechuudha. Qalbiin dhiiraa cabsuun sirrii miti jechuudha. Yoo inni bakka sababa nama tokkootiin dubartii hunda achi ilaalee jibbaa jechuun amanu bakka takka dhiirri akka dubartii sanii miti jechuudha. Takka dubartiin takka qalbii isa cabsite jennaan dubartiin marti akkasuma isatti fakkaatti jechuudha. Kanaaf dhugaa jiru yoo itti himtan dhiirri sun har'aa miti hanga addunyaa tanarra wajjin jirtanillee isin amanee isin wajjin jiraataa jechuudha. Yoo sababa kanaan torbe tokko guutuu tan dhukkubee of hin beeku jedheetiniin waan jiru miidiyaa. Akkasii buleen kiyya dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayyaa jedhe mammaaksa Oromoo mammaake. Kanaaf heerumee jaarsuma kana argadhu yoo akkaan heerume dhaga'e na dhiisaa yoo akkaan ilmoo argadhe dhaga'e na dhiisaa jedhanii dhoysuun osoo hoggaa fedhellee ture dhaga'uun isaa nafuu jechuudha. Tokkollee yeroo tokko Shee Anwaar irratti dubbate Shee Anwaariin gaafate jechuudha. Uummata akka hin qabu jettee kana na heerumtee yoo isaan biyya galee dhaga'uu biyya isii dhaqee dhaga'uu mucaan anaan qixxaayaa jedhe isiin uummata akka hin qabu jetteetiin gaafsan itti heerumtee gaafa inni dubbii san dhaga'u dubbiin faallaa ta'e haguma ture hin dhaga'ee jechuudha. Gaafsan hamilee isa caba jechuudha. Dhiirri akka kenna miti hamileen takka achii cabee jennaan kalaas. Kanaaf dhugama jirtu itti hima. Dhugama jirtu itti hima abbaa manaa kiyya wal dhabee wal dhiisee bultiin awwalaa naan taane akkasii jettanii yoo dhugaa jirtu itti himtan kalaas hamileen isallee hin cabu hamileen keessanillee hin cabu. Dhugumaa daran isin jaalataa jechuudha. Dhiirri sun yoo dhugumaan isin jaalate isin fuudhuu barbaade saniif isin dhiisuu jechuudha. Kan yoo kijibdan borullee niitiitillee osoo taate namni kun kana caala na kijiba jedha nama amanuu hin danda'u nama wajji deemuu hin danda'u. Akkasii kijiballeen hin kakatinaa rabbi hiree gaarii isiniif haa baasu. Namni yoo obsaaf sabrii qabaate hiree gaariillee hin dhabu. Rabbiin keessumaayyuu obboleeyyan keenya biyya namaa keessatti waggaa dheeraa fixanii sababa bultii ijaarrachuu jecha sadarkaa kanallee seenanii rabbi hiree gaarii isinii haa baasu. Ta duraan qabdan keessa isin haa teessisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kana fakkaataa viidiyoo biraatti walitti deemnutti baay'ee turtii gaarii.